waan as deemaa jiru waan adda addaa fakkeenyaa fi torbee lama booda waan waggaa lama irra dalagne kara UN'ti waan dhufuu jiru tokko jira. Hankamii akka public irra kaa'an waan hin beeknee fi detailiin dubbadhu garuu torbaan lama booda akka dhufu waa'een kuni waa'ee warra karrayyuutii walitti hidhatee jira. Akkasumas immoo torbee madabre kana keessaa Holocaust Museum irratti dhufee akka dubbadhee akka diinni Oromoo maal akka achirratti hin dubbanneef biyya Itoophiyaa jiraniif biyya alaa jiran maal akka godhanii uummanni Oromoo kaala jiru hoo maal godhuu akka qabu. Kara biraatiin immoo walumaa galatti dhiyeenya kana tokkummaan quote unquote kijibaa tokko Kairoo diinni qofa dhufuu naqabaana dadhabaa akka jedhu it's good tokkummaan sun bareeda really cultivate gochuu barbaanna garuu really internally keenya ilaaluu qabnaa kan jedhu because yeroo baay'ee waggaa lamaan sadan kana keessatti carraa guddaa arganne addunyaa hojjetenne rakkoon keenya akka eessa ta'e barree jirra garuu rakkoo keenya irra oolumaaf dadhabne kan jedhu irratti gadi qabnee dubbataa hin jirru yeroo marayyuu kan namaa yoo agarru namni yoo duutu bakka akkuma saree dunnee jenna waca bakka asii galee really waan qabatama ta'e hin jiru there is no accountability Oromoo keessatti ka kijiballee ka haatillee ka gurgurallee ka sagaagalellee martinuu masalaachisa. So kanaafiyyuu really akkam qabsoo boo'icha kanaa keessa akkamitti bahuu dandeenya kan jedhu kun ammoo I think just waan nagaddisiisu rakkoo naannoo Gujiitiif Boorana hedduutti there's a tension in build godhaa jira concern nu godhee jira nagaddisiisa because rakkoo kana ka duuba taa'ee kana ka uumaa jiru mootummaadha kana keessaa ka bu'aa argatu kana keessaa abbaa naga fidu qofa fakkeessee jedhu mootummaadha. Uummanni ammoo really walitti gaarraffatee jira ka jedhutu nu gahee jira sun ammoo hedduu gara nagaddisiisee jira jechuudha. Akkasumas ammoo rakkoo achirra deemaa jiru rakkoo uummata Gujiirra deemaa ture waggaa 4 dabre kana keessatti dubbatuu dhabuu Oromoo kuni si galee dubbatu selective outrage Chris Rock jedhee yaadatan taate warri miidiyaa biyya alaa kana dhageettan there selective outrage jira Oromoo keessatti gariin yoo du'u naqabaa nagadhiisaa gariin yoo du'u ammoo isna gara biraa ilaalle really selective justice barbaanna jechuudha. Kanniin irraa kabraalle miibiitti itti da'ee dubbadhee jedha jechuudha. Walumaa galatti xiinxallee guddaa miti I don't know somehow faaktii lafa jiru wajji walitti qabeessin dubbadha jedheeti sagalee kiyya ilaalee jedha. Yeah, for some reason sagalee ni dhaga'ama natti fakkaata. Galatoma because for some reason arguu hin dandeenye. Anyway, kara qabxii kiyyatti deebi'aa jechuudha. Akkuma jedhe qabxii sanii orderii saniin hin deemne karrayyuutiin jalqabee jira jechuudha. Akka nama gaddisiisu wanti karrayyuun jalqabuuf I think torbaan dabre kana keessatti haftoon abbootii gadaa warroota mootummaan kun guyyaa adiidhaanii sanyii isaan duguugee lafarraa jedhe amallee deebi'ee warruma san bakkuma sanitti abbootiin gadaa tumamiinsaan namni du'e jira namni lubbuu keessa jiru jira haala nama gaddisiisaa keessa jira jechuudha. Mootummaa yeroo nagaaf dubbatu kana karaa nagaatti babbalaban nutillee gurra dhaabannee kana gocha akkanaa ofii isaatii godhee warroonni maqaa isaatiin deemanii uummata shororkeessaa jiran godhee warroonni haala adda addaatiin waan adda addaa keessa jiran godheen beenu garuu hunda kun daamgoona haala nama gaddisiisuuni garuu akka addi istaandardiirra jedhutti warroota wayaa mootummaa uffatantu dhufaniitiin abbootii manaa gadaa guuranii ijoollee fi haadhallee guuranii tumanii kan jedhu haala nama gaddisiisaadha jechuudha. Torbaan lama booda I think sanbata jimaata kanaa miti ka dhufu miti ka itti aanu keessatti waggaa lamaaf akkuma beektanii waa'ee karrayyuu kana irratti mootummaa addunyaa wajjin State Department illee qabatee UN illee dabatee wajjin dalagaa turre jechuudha. Anis as babbahee dubbadhee jira State Department yoo yaadatan taatee bara 2022 irratti oduun gurbaadhi guyyaa nama folcha tweet godhee ture jechuudha. Jecha warra abbootii gadaa kana walitti qabatee jedhudha. Within the State Department Bureau International Interreligion Freedom
act or something biiroo addaati jechuudha namni akka amantii isaatiin hin xiyyeeffanne ka godhu karratti dubbatee jedhe jechuudha. Sanii walitti qabatee ammoo karee biraattu jira. Karee asiin dura yeroo tokko dubbadhee isiniin ture actually yaadatan taatanii nama information nu saayin godhu dhabneetiin keeziin kun iddootti dhaabbatee baay'ee yaaree dubbadhee viidiyoo kiyya dhagahanii namoonni garii as biyya malaa kana jiran naquunnamanii waraqaa san saayin gachisiisanii anyway itti milkoofne wanni sun torbaan lamaan booda at least wanni tokko gadi bahuuf deema. Waggaa Decemberii 21 irraa jechuudha waggaa tokkoof cinaa itti fudhatee jechuudha. It's a long effort riyyoo fi kennanii abbootiin suni waraqaa sanniin wanna godhanii jedhanii mee marattu anyway sani ka dubbachuu barbaade walitti dheetiin ka karrayyuu irratti just something waan nama gammachiisu tokko wanta hard working board ka dhufaa jiru kun ammoo ajjechaan ammallee ummata karrayyuu irratti xiyyeeffataa jiru kara warra faannootiin ta'ee kara mootummaatiin ta'ee kara namoota adda addaa kan ummata kan shoror keessuun ta'ee waan hamaa irratti irra jira haala nama gaddisiisu irra jira jechuu barbaadeetiin ka karrayyuu kan gujiitti dabree jedha karrayyuu fa gujoolittaan dhiyaatuufi I think dhiyeenya kana haga ji'a tokko zooniin haarawaa East Booranaa akka jiru urga bahee uummanni gujii akka hiriira bahaa jiru namoonni baay'een keenya quba qabnaa maaliif akka irratti hin dubbanne hin beeknu dubbatamuu qaba because mootummaan kana keessatti kakaleellee uummata shoror keessee kaadhallee rakkoo adda addaa akka uummanni keenya nagaan arganne ka godhaa jiru mootummaadha. Kanaaf fira ta'ee kana diina godhee kana mallaa kennee kana hiyyoomsee kana mana hidhaa galchee kana ammoo akka ajjeesuun ka godhu asillee miira dhaabbatee ka godhu mootummaa kana jechuu waan nama guddisiisu yeroo kana keessattiyyuu yeroo ibinne warri inni kalee wajjin rafaa bahee hadha diinatti bahee jedhu uummata kana irratti xiyyeeffate jechuudha. Waggaa afran dabre kana keessatti dhiiroo dhugaa dubbachuun kaayyamtan taate jechuudha. Because sometimes Oromoo keessatti dhugaa dubbachuun akka rakkoo natti fakkaattee jedhi. Yoo kaayyam taate waggaa afran dabre kana keessatti kana akka warra gujii duguugame adoon wallotti aanee walloo akka mootummaan duguugame akka gujii hin jiru. Garuu sagaleen jirba because nama qabana sindurallee dubbadhee jira jechuudha. Yaa maybe nama takkaa lama qabaachuu argatu dandeettan otoo nama qabaatanii wanni gujiirra ta'e daa'imman dhiiraatti gudeedame mootummaadhaan manatu game qeeraa lamatu jira gujii keessa bakka nama itti ajjeesan naannoo Oromiyaa keessa wanni akkasii bakka biraatti akka hin jiru. So kana walitti qabateeti namoota maka dhagahaa jirrutti tensionii uummanni keenya uummanni gujiidhaa fi uummanni booranaa walitti bobba'uu fi sochii adda addaatu jira jenna. Ijoolleen garii ammoo social media irratti teenee akka namni walitti bunu ila dhiiroo asiillee ka du'u kenna lafti gamanni kunillee kama lafuma Oromooti gamni kunillee lafuma Oromooti. Garuu wanni mootummaan kun godhaa jiru yeroo kana keessatti otoo uummata hin mari'achiisiin akka abbaarra beekee falfala. Kaabbaarra beekee falfaloon numa gaariillee yoo ta'e jedhe eegummanni kun nun ta'e jedhe uummata kana jaalateetii miti uummata tokko gammachiisuuf uummata tokko ammoo gaddisiisuuf maaliif mootummaan kun yoo waraanni gujiidhaaf boorana hedduutti banamee jedhe mootummaa hedduu seena mootummaa abba kan naga eegsisuu ta'a jechuudha. Uummanni gujiitiif uummanni booranaa akkuma uummata Oromoo kaawwaniiti wal fuudhee keessa uummata kaawwanii oliitiyyuu wal fuudhee waliin jiraata. Hadha kunoo diina walitti gaarreeffatuuf deemaa jechuudha. Waan nama gaddisiisu miidiyaan keenya nullee hangam dubbataa jirra haqa jirtu kanarraa. Hangam dubbataa jirra maaliif raajiinatti ta'ee jedha siigalee raajiinatti ta'ee jedha garee tokko yoo du'ee jedhu akkuma madaalaa Itoophiyaa keessatti yoo Amaarri du'u addunyaan inshoror kooftiin dhageetti yoo Oromoon du'u hin dhageettu maaliif dhaga'uu dadhabne maaliif gocha mootummaan kun waggaa afran kana uummata kana irratti godhaa ture maaliif miidiyaan keenya gabaasuu dadhabe maaliif Oromoon dhaga'uu dadhabde bakka qeeraan lama itti jiru gujii keessa qofa bakka daa'imman waggaa 10 gadi ijoolleen dhiiratti gudeedamte gujii keessa qofa at least kan beeku sidigalee wanna akkana kanatu haala hamatu gujii keessa deemaa jira jechuudha waan garaa nama nyaatu kanaan walitti qabateetiin raajinatti ta'ee jedhe maaliif yoo dhugaa dubbannee jennu waa'ee gujii yoo dubbannu maaliif akka waan jibbiinsa warra kanaa qabnu ganna akkasitti ilaaluun qabdan dhiiroo kana godhaa jiru kakaleellee mootummaan biyya san bulche kan mootummaa kanallee dabalatee kabaruu hin beeku hanga addaatti
jibbiin sa xiyyeeffannaa uummata Oromoo walitti buusuun alatti uummata Oromootiif akkamitti fala baasa akkamitti misooma fida uummata Oromoo akkamitti rakkina irraa yookiin badhaadhina fidnaa otoo hin ta'in uummata Oromoo hanneetiin akkamitti kabraa gabbarraa dhiiga ilmaan Oromoo lafarra jiksaatiin lafti haa badhaadhu haa badhaachuu fi akka jabaattu sabni biraa akka guddatu barbaadan jechuudha. Because minority kan xiqqaa gartanii kanneen rangoorra kaanii akka barbaadan mallaqaamaan barbaadan waan gocha barbaadaniif jechuudha. Kana ka dubbadhuu fi uummanni keenya ka Gujiis ta'ee ka Booranaas taate rakkoon kun akka mootummaan fidaa jiru beekneetiin irraa of dhiphisuu qabna. Akka dhukaasni hin banne akka namni keenya waliin lolle. Mootummaan illee saffisaan furmaata itti godhu. Wanna kana akkuma gumaa warra abbootii gadaa harka keessan jiru ka rakkoo warra Booranaaf Gujii irratti rakkoon bu'uuf deemaa jiru kun isintu itti gaafatama jechuudha. Is unnecessary dha uummanni keenya. Uummanni kun ammoo ka ala jiru ka miidiyaa qabu sigalee wanni miidiyaatti hin dhufneef iyyuu because gaafa ofii barbaadan kootu jedhan gaafa kaani gaafa dhugaan lafa jirtu gaafa wanti report ta'uu qabu reporting godhan. So why? There's no benefit. Yoo namaaf dubbanna taate qixa dubbachuu qabna. Yoo dhugaa dubbanne ammoo isinitti hin dhagahamina. Ganda keessan keessa ta'e qofa quuqee isin nyaatina. Dhugaa bira haa dhaabbannu. Because dhugaa bira haa dhaabbannu. Mootummaan dabre waggoottan 27 waggaa 30 fi uummata specifically uummata Booranaa maqaa OLF-tiin rakkoo hamaa keessa dabarsee jedhe jechuudha. Waggaa saafran kana ka dabre uummata Gujii mootummaan har'a aangootti dhufee jedhe waggaa shororkeessa hamaa keessa dabarsee jechuudha. Kaffaltii hamaa kafalee jedhe jechuudha. Kanaafiyyuu akka mootummaan kun fira fakkaatee iddoo keenya seenee akkanan goone isin waamuu barbaada. Really yogguu haalata namoonni gariin keessan itti deemtan, itti dubbattan, itti biibbitan nama gaddisiisee jira jechuudha. Maaliif isin dhagamuu dhabe yoo namni kun kennaa miti kenna jenneeti miti tokko jennee waliin deemaa jirraa miti tokkummaan gaafa kiyya dubbadhu qofa tokkummaan sani jabduudha beektuudha ati gaafa ergamtuu taate si galee ka biraa yoo leelliste jette yoo ka dadhabaadhaa dubbatte wannan jettu jechuudha ati jabduudha miti. Ati jabduudha miti yoo dadhabaadhaa dubbatte ganda tokko qofa yoo loogdee jette tokko qofa yoo fakkeesse jette waa'ee Boorana irratti fakkeenyaaf yeroo baay'ee dubbadhee jira jechuudha. Dhaabna na hoogganu waggaa lamaan dabre Juulaayii irra darbeeti waa'ee Boorana beela keessatti fakkeenya dalagee hin jiru. Riippoortii bara 2021 irraa kabaasne evidensiin achi jira jechuudha. Torbee afur dura warra SAD walgeenneetiin IDP kaampii 20tti qarqaarsa godhaa jiran. Hanguma eeganuuti walii haasofneen booda jechuudha. Warri Booranaa hopefully don't know maybe namoota sanii gaaf tokko laayifii finnee dhufnee irratti dubbachuu yaalleen jedha. IDP 13 nu kennan jechuudha. Diseembarii keessa garuu warri kun Febraarii keessa kan jedha IDP Febraarii 28 IDP 20 Boorana keessa qarqaara jiran. Saniyyuu gahaa miti. Beelli Booran keessatti akkuma gaafa Afrikaatti beela hamatu deemaa ture. Amma roobni namoota haftee waan godhaa jiru quba qabdanii so waan kanarraa dubbannee jirra. Kanaafiyyuu jibbiinsa yookiin jaalala gortuu qofa baannee tun ta'in haqa irratti dubbachuu fi haqaaf bakka haa qabaannu Oromoo haqa qabna. Ila qabsoo Oromoo kana waan hin arge beektanii uummanni guddaan haqaaf falmata. Garuu gariin ammoo maqaa uummata saniitii aangootti dhufuu barbaada. Fakkeenyaaf amma Donald Trump biyya nu jirru kana keessatti uummata Donald Trump akka malee taajiranii beektan. Donald Trump warra New Yorkiitii jiruu baadiyyaa Ameerikaa keessa adiin keessa jirtu jiraateellee hin beeku maal akka taateyyuu hin beeku daabboo akka maaliin bitanii hin beeku. Jiruu isaatti abbaa qabeenyaatti qabeenya abbaan isaa miiliyeenar abbaarraatti dhufee jechuudha. Amma as dhufeetiin uummanni adiin ammoo uummanni baadiyyaa keessa biyya nu jirru kana harki 70 ammallee uummatuma adiidha. Ummata adiidha. Harka 70 kana keessa warri baadiyyaa jiru dhugaadha rakkoo hamaa keessa jiran. Sistemni isnaa feeriidha. Feerii miti. Ummata xixiqqaadhaaf jechuudha. Ummata aangoorra jiru. Ummata sigalee humna guddaa qaban. Korporeetii guddaa akka Bill Gates akka Walmartiin kun korporeetiin guddaan kun nama 60
din hojjettoota qaban warroota kanneentu hiyyeessi hiyyummaan gadi hafaa taajirri ammoo akkuma malee ol taajirame biyyuma baay'ee irra jirru jechuudha. So namichi kun rakkoo uummata kanaa keessa uummanni kun nama jira sagalee ta'uu dhabde dhugaa qaban marginalize ta'anii jira. Baadiyyaa Ameerikaa keessa hospitaalli dalagamuu dhaabee jira karaan bahuu dhaabee jira real infrastructure hin jiru bara waggaa 20 dabreef it's very rakkoo guddaa actually waggaa 30 dabreef bara 80 irraa jalqabee jechuudha. It's really kara city focus ta'ee jira jechuudha. So madaa warra qabu kana namtichi kun dhaqee dubbataaf maal jedhee dubbata isi warra baadiyyaa jirtan anatti sin dubbata jarri hoo dhugaa dagatamuu jedhaa arganiiti namichi kana faana kan jechuudha. Namichi kun waggaa 4 yeroo aangoora ture akka warra kana hin goone. Garuu maqaa jiraatiin kaleellee hadhallee hanga deebi'uuf nagadaa jechuudha. Waan jarri dhaga'uu barbaadan dubbatee jedha. Garuu jaraaf ammoo poolisii jaraaf ta'u bakka buusee hin jedhu. So namoonni gariinlee qabsaa'onni Oromoo gariinlee akkasumatti fakkaata. Ummata Oromoo ka waggoota dhibbaaf shororkaahe qabsoo haqa harkaa qabu ka afaan ofii dubbachuuf Oromoo ta'uu biyya keessa jiraachuu hin dandeenye uummanni akkasii hedduu guddaadha. Gariin ammoo uummata sanii batoo hin ta'in aangootti dhufuu fi warra kana maqaa qabsoo kanaatti waan nagaru natti fakkaatu. Fakkeenyaaf yoo dhugaa dubbannu dhugaan nama garii aarsite jetti. Waay maali madaan miti duuni miti qabsoo gabrummaan kamiyyuu haa ta'u ka ganda kamiyyuu haa ta'u isgala wanni nuti saba nafxanyootatti kaanee jennee fi mee nafxanyoota kan ofirraa xiqqeessu warra kanatti kaanee jennee fi because nu malee hin jiru jedhan jechuudha. Nu malee biyyi tun hin baddi. Yoo nu hin jiraanne biyyi tun haa baddu. Itoophiyaa nuti bulchaa yoo nu hin bulchine haa baddu haa diigamtu ka jedhu irratti ka'an jechuun namoonni garii Oromoo keessatti illee adeemsa akkasiitu jira. Madaa nu dhaga'uu barbaannu hooqane uummanni karakkoo ta'ee argee jedhu uummanni keenya akkamitti gargar baasuu danda'uu qaba. Koominitiin biyya alaa bakka information gahaan jiru biyya keessatti namni iyyummaa connection internet waan adda addaatiif baay'een jiru hin beektani. Maybe I don't know, I think 7% irratti fakkaate ka social media qabu Itoophiyaa keessatti dogongoruu hin danda'a jechuudha. Harka 7 qofa jechuudha. As biyya alaa kana keessatti I don't know harka 97 ta'uu hin danda'a. Namni baay'ee martinuu baay'een illee yookiin ammoo martuu social media kana yookiin Facebook yookiin YouTube waan adda addaa kanneen accessii ni qabna ni ilaalla jechuudha. Biyya keessatti wanti akkasii hin jiru. Warroonni akkana akkamitti waan kana sirreessuu dandeenya? Akkamitti hattuu gantuu ayyaalaallattuu maqaa Oromootiin nagaduu fi uummata Oromoo ka gaafii haqaa qabu akkamitti bakka bu'uu dandeenya ka jechuudha. Kalee nama wajjin haasaa ture. Waa'ee karaa nagaa irratti otoo haasofnu otoo faannoon hidhattee deemaa jirtu akkamitti karaa nagaa irratti dubbachuu danda'amaa jette. Waan tokko ka'anii ifan godhiniitu dubbisan keessa qallamnaa ta'e jechuudha. Karaa nagaa yoo jennu ilaalaa nuti rakkoon Oromoo waan tokko yoo barre haga mootummaan PP aangootti dhufe kun diinni Oromoo akka Oromoo ta'e agarre jenne. Yeroo jalqabaatiif diina kana immoo maqaa itti baafne maqaa itti moggaafne maqaa isinitti himne jechuudha. Achi dura hoo diinni eenu jedhan Amaara, diinni eenu Tigre, diinni eenu Ebaluq, diinni eenu Seexaana, diinni eenu namni quba itti qabne jiru jechuudha. Amma diinni guddaan akka nu ta'e ofii keenya agarre jechuudha. Ka ganda keenya nu qalaa jiru ka Boorana keessatti bakka Oromiyaa guutuu keessatti warruma ganda keenyaatiin qaqqalamaa jirtu Oromoo kan ajjeefamaa jiru jechuudha. Kaleetti keessatti gubbaa taa'ee ajajaa jedhan hadheen gubbaa taa'ee ajajaa jira. Jeneraaltota uummata fixe kana keessatti harka baay'een hagam. Garuu dhugaa sammaa dubbatteef ka'aaroo immoo lakkoofsa baay'eedha waan nama gaddisiisu jechuudha. So karaa nagaati yoo jennu warroota akkasitti qawwee hidhate otoo hin ta'in rakkoon Oromoo of duuba deebinee yoo ilaallee jenne rakkoon Oromoo mee hadha yeroo kana keessatti waggaa 3 dabre kana keessatti loliinsa fidne kana goote kana keessatti mee maal irraa arganne? Mee maal Oromoon waggaa 4 dabre kana keessatti maal irraa buufate yoo beelaa du'a hiyyummaa buqqa'uu yoo hin ta'in maal irraa buufate? Akkanatti yoo deemne ammoo maal irra oolla? Galmi keenya eessa gaha? Akka karaa jirru kanaan walitti dhukaasa asillee ilma keenya ta'e eessa gahuu deemna dhiiroo? Kanaaf marii jenna malee warroota akka faannoo sunniin obviously ka hunnaan si dhufe hunnaan ofirraa deebisuu qabda. Garuu ka rakkoo nuti ta'e faannoo otoo hin ta'in, ka rakkoo nuti ta'e Amaara otoo hin ta'in, ka rakkoo nuti ta'e kennuma ijoollee ilmaan goobanaatti rakkoo nuti ta'e jedhe dhiiroo. Ilmaan goobanaatti maqaa biraa baafateetiin wanna biraa uffatee nutti dhufe jechuudha. Aynoo yeroo kana keessatti waa'ee tokkummaan hin qaanna. Garuu wannan dubbachuu barbaadee jedhee gadi baasee ila gadi qabnee dubbachuu barbaadnee ka yaadachuu qabnu ka rakkoo nuti ta'e
kan duguugaa jiru, kan buqqisaa jiru, kan lafa keenya qoodee kaanii kennee kaan fira godhee kaan diina godhaa jiru ilmaan deena obboleeyyan teenna Oromoodha. Kana keessatti ammoo akkamitti lollee irra ooluu dandeenya? Meerri oolti waggaa afran darbee kalee as turre hadha as jirrettanii yaaddani. Moo akkanatti yoo finne waggaa 40 hadhaan bilisoomna? Waggaa 50 yoo ka hin bilisoomne ka taate yoo ka hin jijjiirama fiduu kan dandeenye ammoo taate qallab jennee waan jiru kana keessa dhaabbannee ilaaluu qabna. Bakka hadha jiru kana okay waggaa afran dabre kana keessatti ana akka dhaaba xiqqaa deemu kanaan irratti waggaa ji'a sadiin laalle jenna assas goone waan goone jechuudha. Waggaa dabree maal goone maalitti milkoofne maal ammoo itti milkaa'uu dhabnee jennee ilaalla jechuudha. Kanaafiyyuu waggaa dhufu kana yookiin ammoo ji'a sadan dhufu kana irratti kanatti fokas goone jennee karoora saniin deemna jechuudha. Because wannuma waggaa dabree goonee miti. Wanni waggaa dabree sagadhuu fi because namoonni garii maqaa qabsoo Oromoo kanaatiin jiruu gaarii jiraataa jiran akka mootiitti jiraataa jiran abbaa qabeenya horataniitiin jiraataa jiran jechuudha. Qabsoo Oromoo hooqaa cittoo Oromoo hooqaa jiruu ittiin baafataa jiran jechuudha. Yoo san hin ta'ini because namni beekta karaa I think mammaa ka Albert Einstein yeroo baay'ee anis dubbadhe namni ka beeku maraatummaan kama kalee godhanii waan haaraa irraa eeguudha jedhe. So waggaa afran dabre kana keessatti maal goone maal irra oolle maal irra hanqanne waggaa afran dhufamu maal godhuu qabna inni akka Oromootuuf dubbate ayuu qabna. Akka dhaabatti akka organizationaatitti community illee community maan jechuudha waggaa afran dabre kana keessatti maal goone community kennaa fi waggaa afran dhufamu maal goona jennee karoora baafachuu qabna. Dhineetu mana jennee warra akkasii warra aangotti dhufuuf waan adda addaa godhaa jiru malee uummata Oromoo miti because waan tokko yoo irra oolle waan tokko irra ka oolle taate adeemsi tooftaa jijjiiruun dirqama. Because yeroo mara wannuma tokko goone jijjiirama eeguu hin dandeenyu. Because uummata Oromootu miiliyeenaanii beelaaf du'a hedduu jira jechuudha. Ja'a du'aaf jiru hedduu jira uummata keenyatti. Uummata keenyatti miiliyoonaan buqqa'ee jira. Uummata keenyatti kumaatamaan mana hidhaa keessatti jira jechuudha. Ayyutu beela'e akkutu beela'ee jedhe. Daa'imatu waan harmarraa hodhu dhabeetiin du'ee jira jechuudha. Atiin gujii keessatti dhageettanii jirtan odoon garuu baadhee daa'imti haati duutee daa'imti hodhaa turte addis istaandardiin illee irraa gabaasni jira jechuudha. Kana waan ta'eef cadhisuun nutti ulfaatee jira jechuudha. Kana keessa dabarree hoo shororkeessaan eenyu akka ta'e arginee jirni jechuudha. Shororkeessaan eenyu obboleessuma keenya jechuudha. Maqaa kennaa fi hadha malee silaa gochi angorra warra ture guddaan jeneraaltonni guddaan uummatuma keenya ture. Silaa hadha uummanni keenya illee hin himatamaa jechuudha akka warri Amaaraa himatamu kana jechuudha. Garuu hoo bira waan dhaabbannee kondaam godhaa ture jechuudha. Oromoon harki guddaan warri mootummaa kanaan yeroo san mootummaa warra naaftanyootaan harka ol qabanii biraan dhaabbannee kondaam godhaa ture jechuudha. And because of that uummanni Tigree ilaalcha uummata keenyaaf qabu jechuudha. Because nuti uummanni Oromoo kana nu godha hin jenne uummata tokko gammachiisuu fi gurgurgaa sanyii Tigree irratti godhan jechuudha. Hadha naga uumamiinsaafoo wanni nu goone santu xiqqoo faayidaa ta'ee akka nageenye yookiin hariiroon jaalalli akka jabaatee jedhu jechuudha. Warri jaalalli hariiroon kun jibbee maaf lolli dhaabeef jedhu ammoo qabxiittaan itti dhufee jedha waa hedduu godhaa jiran itti deebi'ee jira jechuudha meeshaan. Sanaaf wanni kanarratti gadi qabee dubbachuu barbaadee jedhee Oromoo wanni karaa nagaa jennuu fi rakkoo Oromoo hedduu jiru takka irra ooluu hin dandeenyu. Maaliif jettan ammoo kabraa achaafu waggaa dabre afran kana waggaa dabre lamaan kana keessatti mee maal irraa buufannee mee maal irraa buufanne yaa Oromoo si galee waan tokko mee maal irraa buufanne anammoo na gaafattanii jettan mee advocacy waggaa dabre afran dabre kana lamaan dabre kana keessa maal irraa buufatte jettan listii dhibbasni fiduu danda'a. San keessaa tokko UN'n akka afaan Oromootiin barreessitu godhe. San keessaa tokko waa'ee karrayyuu irratti torbaan lama booda akka dhufee isin dubbadhu jedha. San keessaa tokko resolution akka wanna jedhe. San keessaa tokko hidhamtoonni akka mana hidhaa baatuuf dhiibbaan godhamee jedhe. San keessaa tokko qarqaarsi USAID Oromiyaa keessatti akka eda'ee jiru. Itoophiyaa keessa qofa otoo hin ta'in even Keenyaa keessatti illee jechuudha. Because een gadda gaafachi turre waliin walgeenya waa'ee kauntii sadii haasofnee ture jechuudha. At least akka torbee kana dhagahetti shilingii miliyoona 30 miliyoona 3 something like that ida'amee jira jechuudha. So waa hedduutu so qabsoo Oromoo kana keessatti
haga mootummaa abaaramaan kun dhufee jedhee maal Oromoon buufatee jedhe lola goonu kana keessatti lola walitti dhukaasaa baane kana keessatti kalee waggaa hadhaa eessa turre hadha eessa jira dhiiroo. Are we making progress? Your progress hin ta'in hoo gadi dhaabbanneetiin koottaa dhiiroo. Because ka achitti illee dhukaasaa jiru kenna. Ka asitti illee dhukahaa jiru kenna. Kanaaf iyyuu malli nu baasu haa mari'annu karaa nagaa wannan jedhuuf hunda kanaaf. Because karaan irra deemnee ce'uu nu dandeessisu. Hanguma feen illee yoo deemnee wal ajjeesaa baana malee tokko injifatuu hin danda'u. Because qaama kan keeti ka. Ati bir ofiin yoo lolte akkamitti of injifachuu dandeetta? Offshore keessuu hin dandeetta jechuudha. Offshore keessaa jirraa jechuudha. Warri dhugaan akkanaan dhageenye ammoo naqabaa nagadhiisaa akkamitti kana jette kan jedhuufi itti dhagaamee jedhan annaaf hin galu yookiin ammoo illolanii jedhan akkamitti kana jetta akkamitti gujiif dubbatta no dhiiroo dhugaan hin midhooftu. I think Lyndon Johnson one of the American president quote tokko maal jedha dhugaani shoulder irratti xiqqoo naman tuttu akka leencaa namatti ijaa dhufti jedhe. Nama sodaachisti jechuudha. Dhugaan akkasiisa hollering. So kanaaf iyyuu dhugaan hadhooftuudha garuu dhugaa san liqimsuu dandeenya. Irra ooluu fi qabsoon keenya maaliif yeroo maraa galma gahuu dadhabdee maaliif akkuma fincaan gaalaa jedhatan geettee of duuba deebite because wanna akkanaatu keessa jira jechuudha. Baqaa Oromootiin warra qabsoo jijjiirama uummata Oromootiin fiduu otoo hin ta'in aangootti dhufuutu keessa jira jechuu gariin. So kanaaf iyyuu akka ilaalcha kiyyaatitti bakka kalee turre ilaallee yoo jennu bakka deemaa jiru laallee yoo jennu falli Oromoof ta'u yeroo kana keessatti mariidha. Marii qofa irra ooluu dandeenya. Maa jennee diina laallee yoo jennu diina akka nu ta'e agarra jechuudha. Diina akka maalan ta'in diina nama biraa kan ta'in agarra jechuudha. Eega diina nama biraa hin ta'in agarre eega diina of ta'u agarre okay. Eega diinni nuyi miti ammas deebneetiin koottaa mari'anna jechuudha. Keessatti yeroo kana keessatti yeroo warri kalee nu goorra'aa bahee adda jaalalloo warra kalee wajjin lafaa jiru kana wajjin diinummaa walii mataa jiran kana keessatti is opportunity 18 nuuf opportunity ture 91 akka Oromoon kenna maaliif ofiteen qabsoo laala 60 irraa waa hedduu jijjiirama guddatu dhufee jedhe ammas kennee jira kaas kenne kana ammoo ummatu wal fixaa waan jiruuf kana ammoo because dhugaa yoo dubbanne karaan irra ture progressii guddaa mul'isuu hin dandeenye. Ummanni keenya beelaan buqqaa'insaan hidhamiinsaan ajjeefamiinsaan dhudhumatee jira kumaatamaan dhiiroo. Kanaafuu mootummaa kanallee mootummaa addunyaadhaan mootummaan Oromooti jedhee dubbatu kana saffisaan akka deebi'eetiin karaa nagaan akka mari'atee jennoonni dhiibnuufi falli biraan jirru wanni jennuufi kana. Because mootummaa kana laallee yoo jennu ka Booran keessatti nama hidhaa jiru, ka Gujii keessatti nama rarraasaa jiru, Qeeratti nama darbaa jiru, ka Wallaga keessatti faannoo fidaa jiru. Arsii keessatti gosa lamaan wal ficciisaa jiru obboleessuma keenya ta'uu isaa agarra jechuudha. Santaanaan ammoo beektanii adeemsa jijjiiruu qabna jenne. Adeemsa kanaafi warroonni dhaaba deeggarree jennu warroonni dhaaba adda addaa keessa jirru kana reality kana comprehend goonee fudhannee liqimsinee hadhooftuu tana sii galee okay eega diinni obboleessa kiyya ta'ee jedhe malli nu baasu obboleessa kiyya ajjeesee fixuu hin danda'u because ana obboleessa kiyya ajjeese ilmi isaa waggaa 5 waggaa 10 waggaa 20 hadhaamuu natti finciluun isaa hin oolu waan ta'eefi kana ammoo fixuu fi yeroo kana irratti pause godhuu fi jijjiiramna akka dhufee jedhuuf Oromoodhaafi mariidha jennee kadhaabnuuf isani because reality beektani addunyaan tun filannoodha wanni nu goonu marti nu ni filanna sigale suuqii yoo deemne jennu filannee binne jenna nyaata order goone jennu filannee jenna Oromoon illee yeroo filannoo keessa jira jechuudha 18 filannoo ture 91 filannoo ture filannoo kana ammoo akka nu darbine kamijuu ol ija keenya banachuu qabna jechuudha dirqisiisuu qabna. Rakkoo hedduudha kaasitti dubbachuu hin dandeenye kan beekne keessa nu jiru jechuudha beekta. Waan ajaa'ibsiisu Oromoon yoo diinni bakka Amaara jedhan bakka ol ka'ee jira. Garuu ka keessa rakkoo keessa jiru dubbachuu maa dadhabna dhiiroo. Really the real challenge real challenge irratti jiru Gujii keessatti eenyutu fixaa jira nama mee. Nama fakkeenyaaf waa'ee Gujii irratti with exception to Wallo jechuudha. With exception to Wallo ka Wallo waaqumatti dhiisuu jechuudha. Ka Wallo dhiisne because Wallo Oromiyaa keessa hin jirtu. Achi ka jiru eenyutu fixaa jira. Ka Wallaggaa eenyutu fixaa jira. Ka wal ajjeesu qofa achi yoo ta'u hin jechuudha. Ka Opiidoo bira dhaabbatee fixaa jiru. Ka Baale keessa ka naannoo Oromiyaa keessatti fixaa jiru eenyu. With exception to Wallo jechuudha. Keenyumatu fixaa jira jechuudha. Garuu yoo keenyatu fixaa jira jennu dubbachuun barbaannu hin ceecoofna.
achumatti caccisne jenna fakkeessu barbaanne jenna. For what reason that I don't understand? Furmaata barbaannaa miti. Eega furmaata ka barbaannu taate beekta mana hakimaa yoo dhannu doktora biratti yoo nu dhannu yoo kaleen kan dhukkubu yoo nu kufaasa jenne fara argannaa dhiiroo argachuu hin dandeenyu. Bakka nama dhukkubu san yoo timte dhaqanii dawaatti namaa goran jechuudha. Bakka Oromoon dhukkubu keessa illee akkasitti yoo himuu hin dandeenye dawaa argachuu hin dandeenyu. Ka dawaa argachuu dadhabneef illee inni guddaa waan kanaa jechuudha. Wal saamuu jaalanne jira. Wanna arge keessa Oromoon gaafa Oromoo ta'e gara jabeen inni jabaatu gaafa diina ta'e akkasitti hin jabaateen jedhu. Shira wal jala hidhuu irratti gaafa diinaa hin dubbatu. Gaafa ofii ammoo naqabaa argadhiisaa jira. Fakkeenyaa fi kabraachi dhiisaa torbe makana keessatti Holocaust Museemiin affeerree ture Oromoo illee Amaarallee Tigree affeerree jira jechuudha. Viidiyoo enkadda godhellee dubbadhee jira jechuudha. Wanna kana irratti galmaahaa gaafii galchaa jedha jechuudha. Waggaa lamaaf canaan dura yeroo Haacaaluun du'e yaadattanii Holocaust Museemiin kuni dhaabbata Oromoo kondaam godhe keessaa tokko jechuudha. Bara 2019 fi akkasumas immoo Haacaaluun du'e illee warri Amaaraa waan godhanii yaadatan taatanii xiqqoo yookaan si jaalachiisu taate 19 illee ofii bu'aa. Uummanni keenya hiriira mootummaa irratti bahee jira, abiyyi irratti bahee jechuudha. Jarri immoo akkuma beektan asitti nutti bahanii jiran jechuudha. Achi hoo lolli namni irratti bu'ee hin du'e jedhan. Achi hoo Oromoon nu fixee maaliif nu fixee nu kiristaana waan taaneef nu fixeetti. Poop Francis illee kondaam godhee namni baay'een Oromoo akkanatti qaraa bineensa waan jedheef sodaatee ture jechuudha. Warroonni dhaabni sun akka nu dhagahuuf itti barreessine keessa ani dhaabni tokko kenna dhaaba Oromoo hedduutu itti kaampeen godhee jira jechuudha. Warra kana akka nu dhagahuuf. Nu dhagahuu hin dandeenye. Because Oromoo hin beekne kan nama Oromoo dubbatuuf hin turre yeroo sana. Oromoo bineensa jedhanii itti himanii akkasitti amane jechuudha. Amma eengatti warri kuni nu affeeranii jedhanii Oromoo keessatti kan affeeramee jedhe anaa jechuudha. Dhiiroo I think social media irratti Twitter irratti dubbadhee jira laalaa jedhee jechuudha. Oh, tuni mucayyoon tuni warra naftanyaa jettee nu waamti OLA deeggarti akkamitti Holocaust Museemii ka genocide prevention godhu nama akkanaa fida kaampeenii keessaaf dhalaan kaampeenii guddaa godhanii jechuudha. Achitti garuu oduun gurbaadhe gaafa jalqabaa komantii 19 ture achi boora 50 wayna fakkaate komantii san keessa I don't know ani Oromoo tokkollee agarre jechuudha. Meetiree warri Oromoo fin dhaabbanne jedhan waan tokko ka dhagayamu baga godhanii baha jedhan gareen warri gareen karaa nagaa nu waamnee fi jibbiin sana irratti qabanii baga godhanii jedhan gowwummaan jira laala ka shororkeessamaa fi himatamuuf qophaa'aa jiru dhaaba jara deeggartu kana garuu hoo dhaaba san bakka buuta jedhee ka maqaan na badu ana ammoo maa bachi dhaaba saniif otoo hin ta'in uummata Oromootiif jechuudha. Warri kan immoo maaf nu affeeree jedhe yeroo jalqabaatiif sagalee Oromoo reasonable ka ta'e sagalee Oromoo qabatamaan waan mul'isuu ka danda'e tokko amantii irraa waan horataniif dhaabni akkana nu affeeree jedhe jechuudha. Dhaabni akkana waan nu affeereef dhiiroo silaa hadha Oromoo koongireesii keessatti meeqatu himata resolution meeqatu bahee jira Oromoo irratti. Oromoo irratti silaa yaadattanii yeroo representative Christmas waa'ee Amaaraan bakka bu'ee dubbatee jira. Kanneen cufa maaltu dhaabaa jira sinirra fakkaata. Akka addunyaan Oromoo qubatti hin qabne maaltu godhaa jira si fakkaata. It is because of the advocacy work we do in so many levels jechuudha. Garuu hoo gadda akkasitti yoo natti duulanii jedhan garuu nuti because qabatamaan hojiidhaan waan mul'isnee jirnuufi jibbiinsa eenyullee waan hin qabneef waan agartee jechuuf nu buusuu hin dandeenye. Pointiin jechuu barbaade kenna garii saniyyuu gammadee jedhee jechuudha. Kan gammadee jedhee haara raafamtu hawanni taatu kanaafiyyuu hin dubbanne. Oromoo bakka akkasitti yoo hin dubbanne taate gaafii akkasii bakka jirtu ganda keessa deemtanii bocuun maaliidha? What is really? Uummanni Oromoo community Oromoo of gaafatuu qaba. Dhaabbileen Oromoo of gaafachuu qabna. Tarbi madabre keessa hundu kennaa hin beekna Grand Amara Convention jedhaniitiin Washington DC'tti adima baasanii gaallaa jedhaa bahan jechuudha. Ani namoonni gaallaa ta'an Oromoo keessatti gariin numa jiru. Siigalee koof hin beekne jechuun nuti immoo ani Oromoodha. Shororkeessoon illee ni jirtu jechuudha akkasumatti. Paarlamaa keessa taa'ee gaafii gaafatame hundi hin beekna. Mi maal godhaa jirraa? I think dhaabni Oromoo tokko irratti komantii barreessee jira. They did a good job and I really appreciate that. Garuu
Oromoo kumaatamaan biyya kana keessa jirra. Kumaatamaan dhaabbilee akka UN, World Vision, ICRC, Red Cross, I don't know listiin isaa kan hin beekne dhaabbilee kana keessa Oromoon kumaatamaan jirtan. Maaliif sagalee ta'uu dadhabne? Maalumaaf waan biraachi dhafta yeroo akkanatti si galee diinni Oromoo kanama laale kan warri Amaarri godhuu barbaadu yeroo kana keessatti shorkeessummaa konfliktii Itoophiyaa keessa uumuu barbaadani. Baay'eetan konfliktii uumanii aarii Oromoo irratti qabanii bahanii jedhanii even though mootummaa kana asiin gahee jira Oromoo irratti hin fadhanii Oromoon ajjeesanii achi booda hoo dookimantii fuula 50 dhaabni AAA jedhamu suni gurbaa waliin koongireesii waggaa shan jahaan dura waliin ta'e suni peejii 50 Oromoon jenosaayidii akkamitti godhaa akka jiru qopheessaa jiran. Ofiisa mara UN koongireesii bakka mara galchaa jiran. Nuti yoo maal godhaa jirra dhiiroo? Oromoon community no maal godhaa jirra dhiiroo? Guyyaa yeroo bara 2010 dura even 21 dura iyyuu maqaan Oromoon ajjeesa yoo jedhan gaafii lama jiru. Garuu Oromoo yoo du'e jedhamu argamuu hin jiru. Maaliif? Because namni Oromoo keessatti dubbatu hin jiru dhiiroo. Even information mu yinuma kennu hin jiru kenna. Mucayyoo tokko amma kalee waliin haasa'e maannaan jette yoo warra Amaaraa kan interview godhan ka argine walitti qabanii namatti himan dhugaa fakkeessuuf joornaalistii waan taate miidiyaa waan beekaniif Oromoon ammoo dhugaayyuu hin himu. Yes, shororkeessee jira mootummaan kuni uummata kana lubbuutti fidee jira. Garuu uummata kana dammaqsuu qabna. Ofii keenyaallee warri biyya alaa keessa jiru warri sagalee ta'uuf uummataaf barbaannu akkamitti sagalee taana jedha of gurmeessa. Yeroo warroonni akkana afaan Amaaraatiin akkanatti miidiyaa keessatti waa'ee jenosaayidii Oromoo irratti rabsan nu afuu dhaabbachuu dhaaba keenna dhaaba nagahaa dhaaba maalii dhaabbachuu dhiisaatiin ummata Oromoo bu'aa ta'uu yoo barbaadan san kataba afaan Ingiliffaatti jijjiiraa jedha evidensii wajjin faaktii wajjin linkii wajjin jechuudha jettee otoo hin ta'in evidence linkii qabaachuu qabdan. The video picture bakka waan argatanii jette because conspiracy theory biyya san keessatti waan biraati tokko yoo argine 99 argine jedhan nuti yeroo meeqa kijibnee qabamnee jirra sababa kanaaf jechuudha qabatama waan qabuun dalaga akka community akka afooshatti akka organizationatti mee jootan jahan dabre kana maal godhee jira maal haa godhu kama namni biraa godhu toon ta'in mee kanumayyuu kataba mee kanumayyuu afaan Ingiliffaatiin akka dhaabbileen adda addaatti fayyadamtu akka dhaabni keenyallee dhaabni bilaalleetti fayyadamee mul'isuu danda'u jechuudha. Warri biyya keessatti lola buusuu barbaadu karaa qopheessataa jira. Karaa akka gaariitti qopheessataa jira because gaafa lolli sun ka'ee jedhe already isinitti himnee jirra. Jenosaayidii nuti ta'ee jedhaniitiin kijiba uumaa jiran jechuudha. Nuti ammoo maal godhaa jirra gaafa keenya attack ta'aa jiru gatii karaa nagaa yaamee fi gammachuudhaan of ollaalan jechuudha. Komantii 50 keessa komantiin tokko hin jiru jechuudha. Agartanii jirtan iyyuu asirra post godhee jira. Kan maal jettee nafxanyaan jettee warra OLA bakka buuti maal jedhanii barreessan argitee jira. Suni ka'alaan jiru ka'alaan qofaati jechuudha. Ka keessaan dhaabboleen Itoophiyaa keessa jiran ka warra including our Holocaust Museum wajjin partnership in dalagan waa'ee kiyyaalatti katabanii jiran. It was a very serious concern because nama kana akkamitti fiddanii kan jedhu. Maaliidha gatii an Oromoo ta'ee gatii an Oromoof dubbadhuuf jechuudha. Anaaf tokko goote. Deeggartoonni OLA hoo gariin of course maraamiti lakkoofsa xiqqaa ta'uu danda'a warri Twitter irra jiru albiis ka argaa jiru jechuudha. Warra sanitti ka'uu warra Amaara akkasitti gaallaa jedhee arrabsu sani ka'uu dubbachuu ta'uun ta'e akka kennaa kan akka dhaaba kennaa kan balleessuuf halkanii guyyaa xaaranii jedhan jechuudha. Anyway, waa hedduu walitti qabee dubbadhaa jira jechuu dhiiroo. Wannan dubbadhu keessa diinni akkamitti qophaa'aa jira. Isin hoo warri biyya alaa jirtan kuni bakka adda addaa jirtan kuni wanna deemaa jiru kana maal godhuu dandeenya? Mee akkamitti qarqaaruu dandeenya? Akkamitti gurmaa'uu dandeenya? Dhiiroo gurmaa'uu qabdan. Ganda keessaniifuu gurmaa'uu qabdan. Gosuma keessaniifuu gurmaa'uu qabdan. He who have organized always have a voice. Yoo ati gurmaa'uudhaati sagalee hin qabdu. Gurmaa'uu qabda ofii jette. Gurmuu kana keessatti ammoo yoo gurmooftu shira dalaguu fi garii tokko jissuu otoo hin ta'in haqarratti gurmaa'uu qabna jechuudha.
haqarratti gurmaa'uu qabna jechuudha. Gareedhaanii garee baafatanii nama attaaggudhu tokko Oromoo tokko jigsuuf dhaabuma tokko jigsuuf no. Warri akkasittiin deemaa jiru gara hin geenne kunoo. Warri akkasitti deemaa jiru takka ilaalii hin baane tulluu hin baane gadduma keessatti akkuma saree maraattee obboleeyyan ofii ciniinan jechuudha. Wanni jarri godhan tokko hin jiru. Wanni jarri jijjiirama uummata Oromoo fidan tokko hin jiru. Kanaafiyyuu gorsi kiyya warri kunniin haala malee qophaayaa jira. Dookimantiidhaan evidensiidhaan reefuma kenna Amaanu'eel Wandimuun yaadattan koofii godhatanii addunyaarra deeman. No maal goone counter goone. It's very difficult. Oromoon himachuu booyuu malee waa qabatamaan dalaguu it's very difficult. Yoo hin dandeenye taate ammoo warra danda'u ammoo qarqaaruun dirqama kan keeti. Boo qofa hin dandeettu qabeetta gaafa rakkoon tokko ka'ee jedhu amma gaafa kan ol ka'ee Oromoo wal gahee jedha. We really changed. Addunyaa irratti ilaalcha Oromoo we changed. It's not because hiriira baaneef miti. It's not because Twitter campaigning gooneef miti. Sunniin illee importantidha shakkiin qabu. Are very equally necessary. Garu it is because advocacy jechuun gadi teettee yeroo 99 irra deebitee himta jechuudha. Yeroo mar because ati himteetiin yoo biraa deemtu seexaan dhufeetiin waan biraa itti mee jedha. Ammallee deebitee qajeelchuu qabda jechuudha. Kalee addunyaan waa'ee Oromoo nama waliin dubbattuu hin qabdu. Bakkuma gaafattuu hin qabdu. Kanaafiyyuu Oromoon seexaan Oromoon nu ajjeesa Oromoon kiristaana jibba yoo jedhan fudhattee jette. Hadha ammoo hoo lakki dubbiin kun qabatama kan taane mul'isnaa jirra jechuudha. Kani so kanaafiyyuu warri waa barreessuu beektan kan abbulee adda addaa keessa jirtan dhaabam keessa jirtanii yookiin amma dhaabaa alallee yoo jiraatanii jettanii wanna deemaa kan jiru kana really itti dhiyaadha afaan deemaa just translate godha site godha translate godha it will help us big time jechuu kiyya because jarri qopheessaa jirti dhiiroo balaa buusuu fi balaa buustee ammoo nu itti matuuf qopheessaa jirti jechuudha. Gaafa addunyaa kondaamnu gootu maal gootan because in beekan jibbanii otoo hin ta'in hin beekan dhiiroo dhaaba keenya jajjabeessuu dhaaba waa dalagu jajjabeessuu dalagaan qabatamaan nama waa qabu nama risiitii mul'isuu danda'u jajjabeessuu faayinaansaalii qarqaaruu ijoollee yoo qabaatan yeroo qabaatan itti baalantiir godhuu warra shira dalagu ammoo ka beektani ka ganda keessan galuu Facebook jala dhugatee warra dalagu gariin ammoo openly ka dalagee jiru warra akkanaa ammoo qajeeletti immoo. Because diinni Oromoo sigalee kan Oromoo irratti akka diinatti duulee jedhu sun Oromoo faayidaa hin qabu. Gariin hin beeku wallaalummaa ergameetiin namaaf meeshaa ta'ee nama ajjeesuuf deema jechuudha. Gariin ammoo sammuun isaa because hin beekna sanillee isin galee Oromootti dhalatee ka sammuun isaa jibbiinsa Oromoo garii irraa qabu hin beekna because abbaa haati waan hamaa itti maa guddiste jechuudha. Maayii gandaa itti maa waan guddiste jechuudha. Kanaafiyyuu ijoollee yoo qabaattan haa volunteer gootu, internship haa gootu. Biras ta'uu danda'a bakka biras ta'uu danda'a. Jaraafis bareeda nuufis bareeda sagalee bakka uummata Oromootiif sagalee ka ta'aa jiru yeroo kanatti nu waan taaneef qarqaarsa guddaa barbaanna. Kuuwwan ammoo waan deemaa jiru kana please article kataba ba adda barreessa jara keessa akka itti baasan hin beektan Oromoon miiliyoona ganaa jenna miiliyoona ganaa kan keessa birsanti maal tokko yoo to barate miiliyoona 70 keessa utuma harkumaan kumni bishanii yoo to PhD qabaatee jedhe I don't know however we can make a huge difference. So isneetini booyu shira hidhu yeroo waa'ee gujii dubbatan akka waan jibbaa boorona irratti qabanii yeroo waa'ee kanaa cadhisan akkasitti akka laallamne akkasii of keessaa cabsuu qabna warroota akkasii shira hidhu ofirraa dhaamsuu qabna warroota ganda keessa deemee ofii of sabboonaaf godhee kaan ammoo gooban of godhu kana goobanni daacii Oromoo gurgure yes warroonni Oromoo kalee goobanni abbaa keenya jedhanii jiru miti maa kunoo adha yeroo walitti nu deebisaa jirti miti dhugaan dhuguma. Sinigalee dhugaan dhugaa dubbataa jirra. Ka qulqullina qabna. Watakka waan hin gooneef, watakka waan hin hanneef, waan Oromoo hin gurgurreef hadhallee as jira jechuudha. Akka shira namoota gariitiif miti. So kanaafi warran shiroota shira hidhu sanniin dhaamsaa karatti deebisaa isin mataa keessanii ammoo waa godha. Mootummaan I don't know warri mootummaa keessa jirtan yeroo kana keessatti Oromoodhaaf akka nageenyi dhufu gujii keessatti akka wal dhabbiin wal booranaa fi gujiitti hin dhufnee jenne. Karrayyuu keessatti abbootii gadaa haftu warroota isin fixinirraa haftan even consciously isin dhagahamuu qaba. Guchi isin kalee warra san gootan abbootii gadaa gootan sila hadha gujii kunuunsu
dhiifama karrayyuu kunuunsu eeguu qabdan maa dhiiga jiraatu harkisin harka jira jechuudha walaana keessan ajjeese jechuudha anyway torbaan lama boorisa irra deebisee dubbadde so you have responsibility to protect ummata karrayyuu jechuudha mootummaa naga buusuurratti illee jechuudha ka warra hidhaa jiru hidhaa keessaa baasa shurri keessumaa irraa kaasa mariitti daddafaa koota rakkoon adda addaa akka jiru hanqinni waan adda addaa akka jiru namoota quba qabna sanillee fala ni dandeettanii ni qabdanii falatti soqaa sigalee nuu miti falatti soqaa because warri lafa jiru isiniin itti fagoo jirraa qilleensarraa biyya isinirraa so kanaafiyyuu Oromoodhaan biyya alaa jirru of gaafachuu qabna akkamitti qarqaarraa akkamitti sagalee uummata keenyaa taana balaas dhufaa jiru kana irratti ammoo how do we prepare ka jedhu ammatti yaadamuu qaba jechuudha maqaa qabsootiin ilaa maqaa qabsootiin warroota nagadullee keep an eye out jechuu barbaade maqaa qabsootiif warroota nagaduu fi maqaa asii tokkummaa godha asiin ammoo shira warra dalagullee be mindful community keessa guddannee nuti hin beekna sigalee I work in the Oromo community for I don't know about 10 years warroota gaafa filannoo qofa dhufutu jira maal gochuudha dalagaan jira akka filannoo adeemsisne shirachi keessatti summii naqanii deemu jechuudha guyyaan iyyuu waliin nu fidaa jirti so anyway waa baay'een irraa haasaheen jedhee I think wanni hambiseen jiru ka dubbachuu barbaadee jedhee yeroo warri kuni waa mara qopheessaa jira albeetiin nu qalu qopheessaa jira nu qalanii ammoo akka nu qalle jedhaniif illee addunyaa qopheessaa jiran hagam kana beekna maal gochuu dandeenya akka beeknuuf